Kabajamoo fi jaallatamoo maatiiwwan YouTube koo haalaa fi bakka jirtan maratti akkam jirtu kun haala hojii kam keessatti biyya keenya Oromiyaa hangandaara lafaatti osoo hin daangeffamin hojii keessan hojjechaa kan daawwattanii ittiin bashannanaa baratan YouTube chaanaalii odeeffannoo qulqulluudha. Ani immoo Hundeessaa Fiqaaduun jedhama. Egaa maatiiwwan YouTube kootti dabalamuuf subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Yoo isinitti tole like gochuun kan akka irratti hojjennu barbaadanii fi kan fooyyeffachuu qabnu immoo commentii irra nuuf kaaya. Hiriyootaa fi firoottan keessaniif share gochuun odeeffannoo qulqulluu isaanii ga'a. YouTube koo kana irratti odeeffannoo dhoksaa addunyaa kanaa kan ta'a jedhamee hin yaadamne al tokko tasuma iyyuu kun hin taane nama jechisiisan. Sodaachisoo fi ajaa'ibsiisoo irra darbanii immoo kan nama naasisan dhoksaa namoota muraasa qofaan beekamanii fi yeroo dhiyootti immoo karaa miidiyaa garaa mata duree oduu kan ta'an odeeffannoo yakka ajaa'ibsiisoo beekumsa waliigalaa asoosama walaloo muuziq mixing qabannee dhufaa jirra. Yeroo dhiyootti nu eega.